namni haadha warraa wajjin sirbe gaama yeroo ammaa kana keessattis yeroo baay'ee artistoota keenya haadha warraa isaanii wajjin sirbuun barbaadan. Taaddalaanis Hacaaluu dhiibbaa guddaan irratti uumaniiru. Sun garuu dogoggora natti fakkaata amma yoon ilaalu. Yoon barte akka sagalee bareedaa qabdi. Madarakii pireesentaatti irratti nuuf argina. Faarfannaa mataa keetii qabdi. Faarfannaa mataa kun qabame albeemuu guutuu qabda. Akkamitti achi keessaa gara sirbaatti dhufu hin ulfaatu. Hafuura kootu naaf haaraa bakka gaafa natti sallaa. Namni baay'een waaqayyoon hin dhiistee jiru. Ani matsaafni kiyyaa fi quraanni kiyya. Maayidha beektaa. Hafuura sanaaniitii kan dhuftee jamaree sirbitee ijoollee durbaa meeqa boossisa. Aarsaa tanaan dura artistoonni durii aartiidhaaf kafalan jiraachaa jira jechuun ni danda'ama. Jireenyaan amma yeroo reefus gara sirbaatti dhufe tokko dandeettii qaba, sagalee ajaa'ibaa qaba. Yeroo hundumaa nama jalaa qabduu dhumatee hafe. Dhawwaan ture. Galmaaf ka'aniif gahan galma biraa galaa yoon guduunfanne hafuutu jira. Galaan humna ittiin bakka ka'aniif gahanii karaan kara ittiin karra galmaa dhaqanii. Taddalaas moo dinqisiifadhuun keessa? Taadde itti fuuf akkasittiin garuu na biratti hin kabaju. Akkasitti mataan naanna'ee dhiphadhee hojii namaatiif jecha akkasitti gisee maal ta'u? Bakka ammaadhaa fi edaa amma edaa amma waan jedhu sin fakkaata. Maaliif sirba lamu wal duukaa gallakkiste? Maalam beeka. Mee faarfannaa kee durii keessaa tokko nu yaadachiista. Si argachuu qofaanan gammadee of qofa jaalachaa si fedha. Argachuun qofti qabaachuu miti qabataniit qabaatu edaa. Dhugaadha. Wayyaa warra dhiiraa warra boo'e. Waan natti fakkaatan godhee normaadha bakka.